May ofan gorsaa may of gorsi. Seenaa tokko sanitti nama namichi tokkotu arba guddisaa arba inni guddisa arboota garagaraa bakka garagaraa irraa fiduudhaan kan inni arba guddisu yeroo tokko akkas ta'e innis arboota kana kan inni guddisu mana isaatti naannoo mana jireenya isaattiidha kan inni yeroo hunda kunuunsee wantoota garaa kennaa kennii fi kan inni jiraachisu innaa haaluma kanaan ta'u jiru inni yeroo baay'ee finyoo baay'ee xiqqaatiin hidha maaliif sababiin isaa ijoollummaa isaaniitti waan isaan guddisaa jiruudhaaf finyoo xiqqaatiin luka isaanii hidhee kan inni muka garagaraatti hidhee kan inni isaan ka'u yeroo kana arboonni kunis finyoo sana hiikkachuudhaaf yaalii garagaraa ni gaggeessu olii gadiin fiigu in utaaluu waxa baratu finyoo sana hiikkachuudhaaf hin dadhabu ammas irra deddeebi'anii finyoo sana hiikkachuudhaaf yaalii garagaraa gaggeessu maaliif sababa namichi sana hojjetaan isaa sun ni arba sana kunuunsu waan isaan hidheeruuf yeroo hundumaa hiikkachuudhaaf yaalii garagaraa gaggeessu haala kana keessatti otoo jiranii isaanis adeemsa keessa guddachaa adeemu adeemsa keessas namni arba sana guddisu sinkunuunsaa bishaaniin kennaa fi waan isaan nyaatanii kennaa fi arboonni sunis baay'ee guguddatanii yeroo dheeraa booddee hiriyyaan isaa tokko dhufe biyya biraarraa dhufe namicha sana dubbisuu gaafa dhaqus arboonni sun finyoo baay'ee xixiqqaatiin hidhamanii jiru isaanis socho'an finyoon sun finyoo kutatanii deemuu danda'anidha baay'ee xixiqqaadha arganii gaaffisate ta'e innis deemeetu hojjetaa isaa sana yookaan isa kunuunsee guddisu sana deemee gaafate maal akkamitti arboonni ammas gaan kun finyoo akka xixiqqaatan kanaan hidhamanii akkamitti baqaqanii deemanii akkamitti kutatanii deemanii jedhanii finyoo xiqqoo kanaan hidhamanii taa'u jedheetu isaan gaafate yeroo kana innis akka jedhee deebisee fi ilaa arboonni kun ijoollummaa isaaniitti finyoo kanaan kan isaan hidhamanii turan finyoo kanaan hidhamanii waan turanidhaaf finyoo kanaan immoo hiikkachuudhaaf yaalii garagaraa gaggeessu baqachuudhaaf yaalii garagaraa gaggeessu olii yaalii gurguddaa taasisaa turan kanarraa kan ka'anis ijoollummaa isaanii kaasee hamma irraatti finyoo sanaan geeddan finyooma sanaan hidhaan jira yaanni isaanii finyoon kun duraan yaalii garagaraa gaggeessaa waan turanidhaaf yoo baqadhe yoo deemee finyoon kun irraa hiikkadhee deemuu danda'u jedhanii waa yaadaniidhaaf finyoo ijoollummaa isaaniitti hidhe sanaan hamma ammaatti dhaawaan hin jiruudhaaf isaanii kutachuu hin dandeenye yaanni isaanii hidhamee jira kallattii garagaraan finyoo sanaan hidhamee waan jiruuf akkuma duraa taana jedhanii waa yaadaniidhaaf finyoo sana hiikkatanii deemuu hin danda'anii jedhe yaade marsiniin jechuun barbaade yeroo garagaraa haala garagaraa keessa jiraannaa wanta dandeenyu waan xiqqoo waan salphaa ta'a jennee yaadnu ulfaataa fakkaatee nutti argama sababa maali yeroo guddachaa deemu chaalenjii garagaraa nutti baay'achaa deemu waan hin danda'amne waan biraan darbamne waan keessaan ba'amne nutti fakkaata garuu akkas miti karaa furmaataa barbaaduudha waan gochuu qabnutti yaaduudha waaqayyoon kadhachuudha kallattii garagaraan tooftaa garagaraa barbaaduudha kan ka'e dhiphina keessa galuun dura hin jiraatu jechuudha nan danda'aa fi hin danda'aman yaada keenya keessaa jiraatu galatuma kun sagantaa milkaa'ina gorsaatti ta'uu keessaa akka fichitaniif dhaatu amma dhumaatti waan nu daawwattaniif galatuma share subscribe hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinaa galatuma